كم جبت بين غيرك كم المسافة أنا أبي من استيرا أيه مال سيا غرقارو جالو أي باقي أدمالي فالي أريه أمباسادر قولي بكتو كوبانا قولي جرا نانو رميا بلچو بيتمو मैं सभी को बिरानो जुल्ला हरी आयते एन्यू सीकने बिलबिला मर्रो बेटा साबुते मर्रो निस्मा ड्रोइन आदम सायर तुगना मी समझ लता जेते जेचुनी मुआमुनिसी मुआचुनिसी वान जुरुबी आगा kolonel gamachuu balle hiikuti jechuun jinnaa shoji badhaa jira yoo isin waan jettanii oromiyaa warra baadamuu maali barbaadani wanni guddaan amma warri soddaa kiyyaa kanallee sodaachaa jiru yaa saba waaqoo guutu waan nu jedhe akkasumas waan baarootu isaan nu jedhe no waraana bilisummaa oromootu hiikkata jettee adde taanaan baddeen taabbee kana booddee bilbila barroo irratti bilbiluun dhoowwaan hayyee daawwattoota keenya qabsoon bilisummaa oromoo yoomillee hiikkachuu hin barbaaddu jechuudha marrooleen deebii kana deebiseef abiyyi fallis santu seera waan taateef sarba halo Karena gratis samari dalautan. Sarra Saudi Arabia ittisa Roro jira. Okay, ittisa Roro aye ittisa Roro misensa qabsoo bilisummaa Oromoo mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo duraanii jaala qabsoo misensa waboo aye Duraan dursa hayyoota kenna sheekota akkasuma abbootiin amantaa ijoollee Saudi Arabiyaa keessatti rakkinna waggaa irraa gara waggaa lamaatti deemuun isaan kanaaf furmaata barbaadu yeroon jalaa barbaatullee hin hafne itti turan malee irraa hafne dhufaniidha galanni. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sarrai Beirut Rai. Aye Beirut Rai aye warra Beirut baga nagaan dhuftan maal dhaamsa qabdame? Ijoollee Saudi Arabiyaa rakkoo fi dararaa isin keessa jirtu kana yoo baatee jettee kamaraatee jira. Haadha inni jalaa du'eetu jira. Ija boo'insaatiin harka duwwaa akka biyyatti hin galle. Biyyi Oromoo uummanni Oromoo warri biyya jiru haadha inni jalaa du'eetu rakkoo keessaa fi uffatee deemus. Tuftii kennaa kanarraan akka arganii nutti kolfine akka uummanni Oromoo bira dhaabatee fuula ifaadhaan gammachuudhaan Oromummaa inni calaqqisiisaa biyyatti galan uummanni Oromoo jaalalaaf kabajaan akka bira nu dhaabatanii. Ayyee Beirut irraa dhaamsa biraa maal qabda? Waa'ee amma shira karaa qabsoo nagayaa jechuun Taayyee Dongoraa fa'aatti feestaalii fi waan adda addaa shaantaa dullachaa qarshii 60 kana bitadhaa hodhadhaati kanaan birrii rabsitan jedhanii kanarraa qeeroon imaanaa nyaanne akkasumas warri qabsoo karaa nagaadhee biyya burjaajessu deemu kun waan fedhaniin haa qabsaa'an ni deeggarraa tarii jettanii akka Beirutitti qabsoo waraana bilisummaa Oromoo qofatti hin bu'ini dhaamsi isin qabdan maali? Kana yoo humaa ofii burjaajessan malee ilmaan Oromoo suphattisaa fi isaaniif burjaaja'u hin jiru namni waadaa nyaatanii kaduraanillee nyaatan namni waadaa ijoollee kaleessa lafa aadaa fa'aa namni himaa isaanii nyaatee jedhanii jiru jedha ilmaan Oromoo keessatti namni kanatti seenuu jira jedhe yoo gowwoomee baay'ee gaafatee jedhe lakkataa kanaan akka qabu yoo qalbii qabaate badii irraa oolchuu fi jedha akka mataa kana adda addaa kan jechuudha hawaasni keenya beeyne jira akkasumas jechuudha Dr. Jeelaan Kadir Faasaa ta'uuti Jamal Alii fi Jilli achi deeman kan qeessota keenyas warra luba amantii jechuudha naannoo san deemanii hawaasa naannoo Saudi Arabiyaa jiru kanatti sirriitti beekaa namoota hidhaa dhaabbii jirantu jira shamarran miidhaa dhabantu jira kan mana dallaalaa jirantu jira kanaafuu furmaata akkamitti jettanii kanoo akkamitti iyyaafachuu qaban akkamitti nama achiitiin qunnamuu qaban mee kana dhaamsa maalii qabdu? Jirramsi irra guddaan keenya warra Saudi Arabiyaa keessa jiru rakkataa jirra. Maaliif mana madaamii keessa ni rakkannaa mana dallaalaatti ni rakkannaa irra guddaan amma namaa hidhaa dhaabbii san jiru jira dhugaadhaa hidhamaa jirra. Sanuu sanilleen akka kabajaa arkannee
namoota keenyaas karaa nagaatiin harkannee warri mana hidhaa keessa jirullee nagaan bee warri alatti hafalleen akka nagaa hin jiru.